Ashamaa harka fuuniin dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti nagaan keenya sanaa qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya akka hordoftan gammamaatti dhaammanna. Tursii gaarii. Itti gaafatamaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees mootummaa Itoophiyaa Abiy waliin dhimma nageenyaa irratti yeroo adda addaa akka dubbachaa turanii fi Dr. Abiy Ahmed bulchaan Itoophiyaas anaan sobee jira jechuudhaan har'a Aljazeeraatti himanii jiru. Gama biraan kanneen dubbisan keessaa bulchitoota mootummaa naannoo Tigraay fi akkasuma kan Itoophiyaa kan dubbanne yoo ta'u yeroo mootummaan Eritiriyaa waraana isaa Tigraay galchee jedhamee odeeffamaa jirutti an Dr. Abiy Ahmed yeroo gaafadhutti lakkii hin seenne jechuudhaan deebisee jira. Kun ammoo ganummaa hojii waliin caalu jechuudhaan komatanii jiru. Ammas mootummaan Ameerikaa lola mootummaa Tigraay fi akkasuma sochii qaamota hidhatan kanneen biroo wajjin mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru dhaabee torban lama asitti akka karaa nagaatti dhufu akeekkachiisa sadhuma laattee jirti. Mootummaan Itoophiyaanis gama isaatiin sirni mootummoota dhiyaa kanneen mootota humna isaaniitti abdatanii nu jilbeenfachiisuu barbaadaniif hin jilbeenfannu jechuun deebii kennee jira. Gama biraan ammoo mootummaan Itoophiyaa lola mootummaa naannoo Tigraay wajjin eegalee akka jabaatee itti fufaa jiraachuu fi akkasuma lubbuu uummata nagaa hedduu gaagaa jiraachuun dhagahamaa jira dhaggeeffattoota keenya. Gama mootummaa Tigraayin waraana hedduu leenjisuu fi gara naannoo Amaaraatti kan bobbaase mootummaan naannoo Tigraay humna isaa TDF jedhaman akkaan gamasitti bobbaasuun lola jabeessee akka jiruu fi akkasuma ammoo injifannoowwan magaalota naannoo Amaaraa adda addaa gara sameen Walloo akkasuma ammoo Walloo dhiyaa bahaa gara Kibbaattis akkasuma karaa Goojjam akkasuma ammoo gara Gondariin lafoota hedduu to'achaa akka jiru dhagahamaa jira. Gama Gondariin ammoo humnoonni agoo kanneen Waagimar bakka jedhamutti lola gaggeessaa jiran magaalota isaanii fi gandoota baadiyyaa hedduu akka harka isaanii keessa galfatanii jiran dhagahamaa jira. Gara Gondar magaalaan ammoo humnoonni Qimaant lola mootummaa naannoo Amaaraa walitti banee jiru faannoo hedduu kan galaafachaa jiruu fi humnoonni mootummaa hidhatan ammoo gamasii baqatanii gara magaalaa takka siqaa jiranis dhagahamaa jira dhaggeeffattoota keenya. Itti dabaluunis achuma naannoo Amaaraa keessatti mootummaan biyya bulchaa jiru bilchiginnaan naannoo Amaaraa faannoo yookaan dargaggoota naannoo sanaa leenjii isaan leenji'aa jiran kan dhaabsise yoo ta'u kanneen sochii yookaan immoo leenjii sun dhaabamuu hin qabu jedhan qaamni mootummaa hooggantoonni olaanaan faannoo sana deeggaruudhaan faannoo cina dhaabbatanii liyyuu haayilii naannoo Amaaraa waliin wal dhabdee keessa akka seenan dhagahamaa jira. Itti fufuunis faannoon naannoo Amaaraa nuti hiikkachuu hin qabnu kun mootummaa nu eegu yookaan ammoo uummata Amaaraa bakka bu'e miti, kanaaf nuti of jabeessuu qabna, hidhachuu qabna, leenji'uu qabna jechuudhaan dhaadatanii waraana walitti bananii guyyaa lamaaf waraana guddaa keessa gara Goojjamiin lola guddaa keessa akka turanis dhagahamaa jira dhaggeeffattoota keenya. Mootummaan naannoo Amaaraa liyyuu haayiliin deeggaramuu fi makalaakiyaa dabalatee humnoonni faannoo akka hidhannoo hiikkatanii dhaamsa isaanii kan dabarsaa jiran ta'uun rakkoo fi muddamii isaan gidduutti uumame uummata naannoo sanaas gaagama guddaa keessa galchee akka jiru dhagahamaa jira dhaggeeffattoota keenya.
Lola waggaa tokko baatii sadii lakkoofsisee kan mootummaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru lubbuu namoota hedduu akka gaaga'es dubbannee jira dhaggeeffattoota keenya. Mootummaan naannoo Tigraay ammoo akka jedhutti loltoonni mootummaa naannoo Amaaraa akkasuma kanneen isaaniin gargaaruuf gamanatti bobba'aman raayyaa ittisa biyyaa biyyattii dabalatee dabaa fi sirna duguuggaa sanyii uummata keenya irratti gaggeessaa akka jiranii fi akkasuma karaa gargaarsi nyaataa darbee uummata beela'e akka hin dhanneef ugguruun uummata Tigraay dallansuu keessa galchee gara waraanaatti isaan bobbaasaa jira. Kanaaf itti gaafatame mootummaadha jechuun komii isaanii kaasaa jiru dhaggeeffattoota keenya. Gama qolle Tembeeyii bakka mootummaan naannoo Amaaraa bakka waraana isaa godhatee itti baqatee ture naannoo sanatti uummanni 300,000 ol beela hamaa fi akkasuma lubbuun darbaa jiraachuu viidiyoon gamasii ba'e tokko sooshaal miidiyaa irra naanna'ee addunyaa kana rifachiisaa kan jirudha dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya itti fufaa. Itti fufuunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n onoota Oromiyaa adda addaa keessatti akkuma diina irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufee jira. Gama lixa Shaggarii fi akkasuma gama Salaalee Gabra Gurraacha akkasuma immoo karaa Fantaalleetiin diina irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Itti dabaluunis onoota Oromiyaa garaagaraa gara Harargee akkasuma immoo gama Wallagga Bahaa naannoo Amaaraa jinka waldaangessu akkasuma gara Matakkal keessa humnoonni Benishaangul Gumuz fi waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaawaa diina irratti bananiin injifannoo jajjabaa galmeessaa jiru. Gama Gambeellaa Ashiimugii Shabalii fi gara Dambidolloo akkasuma ammoo Gaa'o-Qephee keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo humnoota Gambeellaa Liberation Front walii wal ta'uudhaan diina irratti adabbii guddaa laachaa akka jiran dhaga'amaa jira. Egaa akka hin baratamnetti gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina irratti tarkaanfii kan fudhachaa jiru uummata isaa kan jajjabeessaa jiruu fi akka uummati ciina dhaabbatuufis daandii guddaa banee jira. Akkasuma diinaaf ammoo hirribaa dhabiinsa guddaa keessa isaan galchee jira. Sirni gita bittuu bilisiginnaa kanneen teessuma Abiy Ahmad kan nama dhuunfaa tokko jalatti qabuudhaaf lubbuu namoota hedduu wareegama kan kaffalaa jiru mootummaan bilisiginnaa egaa kufaatiin isaa itti dhiyaate raafamaa kan jiru. Humnoonni naannoo adda addaatti kanneen hidhatanis jabaatanii itti fufuudhaan yeroo ammaa humni Ogaden Liberation Frontiinis filannoo yeroo torban kana adeemsifamu keessaa hobbaasee lola hidhannoo akka jalqabee ifatti ifoomsee jira. Oromo Liberation Front akkasuma immoo Ogaden Liberation Front kanneen bilisummaa saba isaaniif kanneen Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaa yeroo dheeraa waggoota dheeraaf walirraa utuu hin fufin kan gaggeessaa turan keessaa kanneen beekamoodha. Ogaden Liberation Front yeroo adda addaatti gama Ogaden keessa kan socho'u humna jabaa fi akkasuma tarkaanfii jajjabaa mootummaa Itoophiyaa irratti kan fudhachaa ture ta'uun kan dagatamu miti dhaggeeffattoota keenya. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoo adda durummaan biyyattii keessatti gaggeessaa kan jiruu fi deeggarsi uummata isaatii akkaan jabaatee itti fufuu akkasuma sabaaf sablammoonni mirga isaaniif falmatan kanneen akka Qimaant, Aga'oo, Benishaangul Gumuz akkasuma Gambeelaa, Ogaden akkasuma gama Tigraayinis kanneen qabsoo gaggeessaa jiran kun walitti hedaamuudhaan mootummaa sana hirribaa dhorkee akkasuma yaaddoo guddaa keessa gangalchee jiru yoo ta'u sana ammoo akka uummati cinaan dhaabbanneef dargaggoota daandii gubbaarraas funaanuun akkasuma ammoo mana hidhaa keessaa baasuun ifatti rasaasaan tumanii badii tokko malee ajjeesaa kan jiru ta'u mootummaan bilisiginnaa abdii
abdii kutannaa isa dhumaa keessa akka galee jiru. Kanaaf dargaggoo fi uummanni keenya jabaatee of eegee qabsoo isaa tumsee uummata isaa wal ijaarsisee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qaba jenna dhaggeeffattoota keenya. Gama biraanis gama TV Tigraay irraa akka argaa jirrutti dhalattoonni Oromoo heddummina qaban kanneen Riippubilikaan Gaardii akkasuma humna addaa Oromiyaa akkasuma Makalaakiyaa keessa turan qabamanii gama Maqaleen TV irraa mul'achuun maatii isaaniif dhaamsa dhaamaa jiru. Kun ammoo kan maallaqaa, kan ammoo dirqisiifame, kan ammoo mootummaa kufu kana waliin nan kufa jedhee kan abdii murate yoo ta'u, gama biraan ammoo qeerroo fi dargaggoon Oromoo maallaqaas haa ta'u humnaan dirqamtanii garasitti akka hin deemne dhaamsa keenya jechuun kanneen achitti qabaman dhaamsa isaanii dabarsaa jiru. Kanaaf kan utuu hin beekin dogoggoree gara waraanaa deemuu irraa of eeggatee qabsoo saba isaa cina dhaabbatee wareegama barbaachisu kafaluun gootummaa kan nama gonfachiisudha. Maqaa gaariin du'uu namaaf ta'a jechuudhaan achirraatii kanneen achitti qabaman dhaamsa isaanii dhaamaa jiru. Kun ammoo barnoota ta'uu qaba jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti xumurraa haga sagantaatti aanuun haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Faana aartii YouTube ammoo sabiskiraayib godhuun dagatina.